karaa kee irratti jabaatee jira. Egaa abbaa jechaa kana kan ta'e abbaa keenya qulqullicha Daawitiidha kan dubbate. Inni mootii ta'ee osoo jiruu biyya lafaa kana keessatti yeroo jiraachaa ture garuu qulqullummaa mana kiristaanaa jiraachuu akka isa dhoorre waan hubatee maal jedhe karaa kee duratti jabaatee jira jedhe. Egaa jabaachuusaa mootummaa addunyaa kana keessa jiree mootummaa ta'ee osoo jiraatu karaan isaa gara Waaqayyootti, karaan isaa daandii sirrii irra deemsa waan isa dhoorre waan hubateef jecha kana dubbate. Egaa akkasuma immoo guyyaa har'aa kan ilaallu Niqoodimoos torbeewwan mana kiristaanaa 8 jiran keessa guyyaa kana torbeewwan kana kan torbeedhaan oolee qulqullichi yaa'ee guyyaa kana Niqoodimoos jedhamee Niqoodimoos jechuunis barataa halkanii kan ta'e warroota Fariisota keessa isa tokko kan ta'e dursaa Yihuudootaa kan ta'e kan argan wangeela Yohaannis boqonnaa 3:1 ni argan. Egaa dhugumatti baay'een keenya hojiin keenya osoo aangoo qabaanne osoo qarshii qabaanne hojiin keenya maalidha? Akkuma qulqullicha Daawiti karaa sirriirra deemnaa. Akkuma Niqoodimoos dukkana keessa gara ifaa deemnee miila gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jala seennee inni barate nuti gara mana kiristaanaa deemnee abbootii jala teenyee nu barannaa. Osoo aangoo qabaanne, osoo abbaa qabeenya taane, osoo abbaa humnaa taane har'a baay'een kan keenya biyyoota kana dogongorsaa kan jiran beektota fakkaatanii osoo hin beekne Waaqayyo hunduma keenyaaf ifaa nuuf haa godhu. Waaqayyo ifaa nuuf haa godhu. Egaa jecha kanatti Niqoodimoos barataa halkanii kan ture gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhaqee miila isaa jala taa'ee barumsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barsiisu hojii inni hojjetu laalarra kan ture dinqisiifachaa raajeffachaa ture. Hojii eenyu? Hojii Kiristoos. Kiristoosummaa isaa hin beeku ture. Waaqa ta'uu isaas hin beeku ture Niqoodimoos. Kanaan booda gara isaa dhaqee hojiin inni hojjetu kuni akkas jedhee Niqoodimoos isatti dubbate gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti gara gaafsaatti itti fufe waan ta'eef. Ilaala raajii hojjettu kun dinqiiwwan hojjettu kun dhuguma Waaqayyo yoo wajjin ta'e malee kana homaa gochuu hin dandeechu. Akkamiin kana goote yaa barsiisa jedhee isa gaafate. Inni garuu barsiisa biyya lafaa jedhee waan eegeef akkuma isaa Niqoodimoos jechuun hayyuu akkuma ta'e dura buutuu warroota Yihuudootaa akkuma ta'e innis kakuu moofaa yookaan seerota kakuu moofaa seerota 5 kitaaba Musee akkasuma kitaabota raajotaa sirriitti nama dubbisu ture. Nama hayyuu beekaa warroota Yihuudootaa biratti nama kabaja qabu ture. Dura buutuun garaagarummaa qaba maatii Waaqayyoo. Dura buutuu jechuun kan qajeelchu jechuudha. Duuka buutuu jechuun immoo kan fuuldura isaa jiru sani kan duuka deemu jechuudha. Fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yoo fudhanne gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maalidha? Dura bu'aa miti. Duuka buutuun dura lamaanoo. Duuka buutuun dura buutuun. Akkasuma Niqoodimoos hayyuu ta'ee bakka jirutti kakuu moofaa keessatti dura buutota warroota Yihuudootaa ture. Isaan garuu isa duuka bu'uu ture. Isarraa hordofanii waan inni hojjetu turan. Kanaan booda innis hojii isaa dinqisiifachaa raajeffachaa ture ta'u kara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhaqee galgala barachuu deeme. Guyyaa akka deemu hin baranneefi warroonni Yihuudootaa gamoo isaanii keessaa mana isaanii keessaa waan isa ari'aniif namni Kiristoos fudhate. Waan ari'amuufi isa sodaachaa dhaqee kara isaa deemetoo galgala barachuu deeme. Ergasii boodas jecha kanatti dubbate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedheen dhuguma dhugaan isiniin jedhaa jedheen ilaalamaatti Waaqayyoo. Dhuguma dhugaan isiniin jedhaa namni hafuura qulqulluu firrii bishaan irraa yoo dhalanne mootummaa koo dhaaluu hin danda'u. Ilma koo ta'uu hin danda'u. Ana wajjin jireenya hin qabu jedheen. Niqoodimoos ni ajaa'ibsiifate. Jechi kun maalidha? Namni erga gara haadha isaa keessa bahee dhalateen boodatti akkamitti gara haadha isaatti deebi'ee qaccalee erga guddatee gara haadha isaa keessa dhalata jedhetoo gaafii itti ta'e mee ofii keenyatti osoo deemne dhuguma osoo dhalattee yoo lammata dhalatte namni nuun jedhe ani akkamitti gara haadha keessatti deebi'ee gayyaan osoo nu ta'e yoo iccitiin Kiristoos nuuf hin galle dubbisuun bichaa faayidaa akka hin qabne achirraa ni hubanna. Akkasuma Baakos 60 yookaan Xooshiin Itoophiyaa kan jedhamu kitaaba dubbisaa deema ture miti. Waa'ee fannifamuu gooftaa Yesuus Kiristoos dubbisaa ture. Garuu isaaf galuu dide. Kanaan booda Filiippoositti kaatee dhaqee isaaf ibsa. Iccitii isaa jechuudha. Osoo namni barsiisu hin jiraate akkamiin naaf galaa jedhee deebisee filaalamaatti Waaqayyo. Osoo namni maal ta'u hin jiraatini namni barsiisu osoo hin jiraate akkamiin naaf galaa. Niqoodimoosis namuu iccitii kana ibsineef iccitii kun itti dhukatee jira. Garuu kitaaba kakuu moofaa sirriitti barsiisaa ture waan ta'eef
osoo kakuu moofammaan hubate ta'eeti kitaabota raajaa keessatti kan dubbise Hisqeel boqonnaa 36 lakkoofsa 25 irratti kan ilaallu waa'ee cubbaan bishaan qulqulluu isinitti facaasa jedhe isin immoo cubbuu keessa irraa qulqullooftanii jedhee dubbatee jira. Silaa isanii beekaa tureeyyu isa silaa hubachuu qaba tureeyyu maaliif iccitiin sun hin galleef waan ta'eef iccitiin macaafa qulqulluu dubbisuu malee dubbisuu fi hubachuun garaagarummaa qaba. Maatii Waaqayyoo baay'een isaanii guyyaa har'aa biyya lafaa irratti kan rakkachaa jiranii akkoota nama burtukaana nyaate osoo nyaatin namni irraa fudhe nyaate mi'aa burtukaana sana nama nyaate malee namni nyaate akkuma beekne isaanis akkasuma hojii rakkachaa turan. Innis akkasuma isaan barsiisa gara isaanii dhaqe. Kanaan booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ammas deebisee kan itti dubbate. Ammas inni raajeffachuu fi dinqisiifachuu isaa dhiisuu dinnaani. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhuguma dhugaan isiniin jedhee namni hafuura qulqulluu fi bishaanirraa yoo dhalate malee mootummaa koo dhaaluu hin danda'u, ilma koo dhaaluu ta'uu hin danda'u jedhee itti dubbate. Garuu fidee ammas kanaan booda seera lakkoofsa boqonnaa 21 lakkoofsa 1 irraa kaasnee yoo dubbisnu kan argannu yeroo isaan Museen kakuu moofaa keessatti namoonni bittaa jala yeroo turan warroota Israa'el Gibxi keessaa bittaa Fara'oon jala yeroo baasutti lafa onaatti yeroo isaan geessutti isaan kunis achi keessa lafa onaa keessatti Musee fi Waaqayyo irratti gungumuu eegalan. Ergasii maal jedhanii Waaqayyo Musee irratti gungumanii Waaqayyoon immoo maal godhe bofa isaa itti bofti isaatti dhufe kun isaan itti kun isaanii baay'inaan dhuman ni du'an. Kanaan booda Musee irratti dubbatan ammas Musee balleessinee jirra, Waaqayyoon gannee jirra, firatti isaa sobnee jirra, Waaqa kee dhiifama nuu gaafadhu akka nutti araaramu jedhaniin. Egaa kanaan booda Museenis karaa Waaqayyootti deebi'ee kadhannaa gaggeessuu jalqabe. Kadhannaa yerootti gaggeessu Waaqayyo Museedhaan immoo akkas jedhaniin fakkii bofichaa san sibiila irraa hojjedhuuti muka irratti fannisii jedheen. Fakkii maal hojjedhuuti? Bofaa sanii hojjedhuuti sibiila muka irratti fannisi sibiila irraa hojjedhuuti. Namoonni yoo isa laate ni fayyaa, namoonni yoo isa laate ni qulqullaa. Kana jechuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifamuu isaati. Fannoo irratti nu fannifamee dhala namaa anaaf sini qulqulleetti haadha keenya dubaroo maal dhalate fayyinaaf nageenya jaalalaaf tokkummaa akka nuuf kenne isa kana akka ta'u ittisuu malee waa'ee du'a bofaa sanii miti. Maatii Waaqayyoo yoo hubanne ta'e inni lammataan jecha kana kun dubbate waa'ee dhalachuu kan itti dubbatee fi namni tokko gara haadha fi erga ba'ee dhalate gadaamsa haadha keessa erga ba'ee dhalatee guddateen booda gaabbiyoon galle kara Waaqayyootti yoo hin deebine mootummaa isaa dhaaluu akka hin dandeenyetti ibsuufi namni guyyaa cubbuu hojjetee cabuu isaa irraa gaabbii galee yeroo qulqullaa'etti akka dhalatetti lakkoofte manni kiristaanaa waan ta'eef sababni isaanis mootummaa Waaqayyoo dhaala waan ta'eef. Inni lammataan immoo guyyaa 48tti mucummaa sagalee birannaa mitire maaliif jireenya bara baraa akka qabannuuf mitire kanaaf isa kana itti ibsuufidha. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 1:23 irratti isin sanyii baduu osoo hin ta'in sanyii hin bannetti sagalee Waaqayyootiin haala taatanii dhalattanii jirtu. Isin sanyii maal ta'uu hin ta'in sanyii baduu osoo hin taane warroota badii osoo hin taane isin warroota jiraattota taatanii dhalattanii jirtu. Kanaaf iyyuu maal du'aan qabdeen jireenya malee jechuu isaati. Kanaan booda Niqoodimoos kun ajaa'ibsiifachuu isaa eegale. Kiristoos inni amana ilaala. Niqoodimoos maal ta'e erga ajaa'ibsiifate erga gaafatan hunda gaafate booda gara Kiristoos amanuu isaatti maaliif sanyii hin banne waan taaneef sanyii jireenya waan taaneef gara jireenyatti waan deemnuufidha jechuudha. Baay'een kan keenya gara warra waldaa kana keessatti rakkinaa fi beela gidiraa fi ari'atamuu yoo dura jiru mana Kiristoos dhugummaa Kiristoos ta'ee dabarsee kan of kennu har'a dhugummaa keenya keessa qulqulluun Phaawulos ergaa roobetti beela moo rakkina moo gidiraa kan mana Kiristoos jaala Kiristoos adda baasuu danda'u jedhee dubbate. Garuu nuti yoo har'a warri hambaa qaban keessa taa'aa jiran har'a dhugummaa mucummaa saddaa sabatanii kan jiran hundi isaanii as keessa jiru. Sagalee isaa bakka deemetti barachaa jiru. Baay'een isaanii mana kiristaanaa dhaqanii gadi jedhanii itti saallamuun itti ishee bitee bira darban. Garuu miti. Niqoodimoos garuu osoo kanarra jiru aangoon qaba. Ani barsiisaadha. Ani jaalatamaadha osoo hin jedhini jaalala sasa hundaan isin jala Kiristoos deemee barate. Kana jechuun dukkana keessa gara maatti deemu qaba. Waaqayyoo ilaala. Maal ta'uudha? Dukkana keessa gara Kiristoos deemu. Kiristoos bira dhaquun immoo dukkana keessa bahuudha. Akkasuma Yaaqoob boqonnaa 4 kan dubbate hedduun qoomaa Niqoodimoos irraa baran. Niqoodimoos ani beekan hin jedhe gara Kiristoos nuti hoo ilaala. Elzaabeetii fi namichi mucaan mana Akeeb tokko Elzaabeetii fi Akeeb dhalootuma isaaniitti uummata kiristaanotaa asaddadaa yookaan ari'achaa turan. Jalqabuma isaaniitti
ክርስቲያኖች አልቼሳ ሩቡታ ቀላ ብየር አሪቻ ድረ የሮ ነገር ኦብሪው ነው የረሙ መንሳን ከተ ተጉደተ ዋቀዩ ሳፍ ግለተ ኢላ ሴነ በላን ከነርገን ተቆፋ ሞት ተቆና በሰደደ ኮርስ ተደራ ካስነ ሰደጀ ልብስ ነው ያገለ ረኪኖ ተውንተ ከዘት ግላ ሁንተ ከዘት ምን ያለው አንዱ ወርቀዱ ምን ክርስቶስ ሊያራ ወላ ብላሊ የወለ ጆቲክ ሱት ያለ ነው ወንድ ነው ዋይ ወጣና አቁ ቀብለጀ ዋይ ወጣና አንዱ ጋር እንዱ በርባለ ጀራ አኩመስ ማነስ ዋት ታቆጦ በከተ ተቆጥረ ሲዳቆ እስፋነስ ገሩማቱ ወለ ክርስቲያን ጋር ያራዱ ነው ወንድ ከንደሩ ኢሳጅስ ፍረት ጋርቱ አቀሶስ ፊልጵዎስ ዳቆ ላይ ዱላሉ ደደ ወልዳ ማለ ክርስቲያና ማለከታለ ማን ክርስቲያና ጅሬኛ ከሚያከቀው ኢሶች አለ المسا كتبوا لنا من كرسنا وتنو سوالو نتمتي نتيو سجدة سامر تجاجرا من ساكت الدنيا جرا تقول فمي تروس ما جري برنا ما جري أكمل كهات تجولا جيبر برنا ما كمال دي أكمل كذا لساتي نجولا جانيا راجع فما أكدران نيارجا لا أكدران نيارجا نباد ولا ما تعرف سجدة واقع يوتي يوترا نبادي نمالي جري كموانتي موضوع ما واقع يوينجر توانته إنسان تيجي حكومة سنتما جالس تلتقي سكوبان شينجر توان ما واقع يونات يوز هذا جاهل لماذا أرد روح فانك يوم تجاهل شوفه تيجي شوفه تاني ما واقع يوم ما نكرسان كيسوره نكو ما نكرسان كيسوه هذا دورين إذا تاني تقول نكو ما نكرسان كيسوره ركنا بكرة نور دادا سجوا واقع يوم كروك سجى كل بالوس كان إنترس يوم ما تسمعني بمسيس تكو فاكرو تو رتي بالوس كون هو يأتي أكاد كذا زمان إترو زوجي كذا نعم orang tak jumpa tak saya raja orang kira tinggi anu orang jumpa tak orang baju jadi isana apa kata garon isana ini kiji ilala kulkul palos manje ani garon isana apa kata saya rala kerana jurut teh orang tak jumpa tak ini sebab pada orang ilala hari ini dia ho tu mana dia caya apa yang rumah bani Allah itu apa yang yos untuk ya itu tujuh bulan jadi nak orang tidak nak jiran apa tu kau tak jiran apa yang mereka bawa mit toko pokok tu bukan nak tahu nak kau sejarah apa tu sih bicara macam kese apa ada tu juga apa nak tu juga ilah bicara macam kita macam tu juga apa nak tu apa bayar tu juga gaul ini tu kucing dia cakap bahas menjadi orang faedah kan kau menjadi mungkin saya mah faedah kau menjadi ilah orang mau yuta jadi lara waktu mana kau yuta lu kan lu jadi itu orang faedah yuta jadi terus faedah amal faedah yuta jadi terus waktu mana kau yuta karena itu warga yang putra aku raja cuma matuan ke ini mana warga itu kan erkan putra belum balas karena ini mau saya kata orang dia orang ini nanti kau apa yang saya lupa tu pernah kerja yo orang itu lupa saya ini harat hang kerja yo orang itu lupa saya hai tak kerja hai nama saya ni mana harat aja tidak harat aja nama saya malu ante wah nama cuma lupa tu mana kerja ansap kesumar mungkin kesumar ada mana tersandi kesumar yomi kasne mucuma sana ada kumane kasne mai kan Kristus itu giro kami yusera na kasad buka kanya kawan tadi gara baru kita kanya tiada lagi kumpul ci dawu ci kan dupa de ci kana namni kami yu angko kami saka ba tu boji kami ta sajira tu karo mana wa kayu eji nami na saka asbachuda hejendi kan kenya rawun kan kenya diamsi kan kenya mana kata mana wa kayu kata akto rosan itu tadi kan toda warat azau to ko to zonta Bayar sana Kristus dengan dia. Bayar sana pun boleh tu kalau mana mikir ni. Aku Arius. Semua pun masih lagi satu sana kan. Waka ilmu ini apa yang dia Arius. Ila ya tak ada lagi. Gantung apa aja tu juga mana tersana kes. Gantung ni akan aku arah tu kes sana juga. Bayar sana pun jadi tu. Saya nak pun mak aku jadi. Dia ibarat sendiri akan. Kawan ni mujio angkor aja. Angkor kan ni kawan ni akan aku kalau bantu saya bayar saya tu juga. Yohanes bukan natur pada kursus tapi tu ni kau rumah terkejut bisa kerja wang ayo berarti ati boleh dicakap itu lupa. Isi seron ni kisah ni je kan. Oso tu nak kisah ni nak gaya ni. Oso ni kisah ni nak gini. Nama tu faradas ni je ai je ni. Shantai tu korang asal lu bisnis bukan natur wang kerja Yohanes. Nama tu faradas ni je ai. Isi malu Kristus tu faradu. Ini malu balese. Arja bau jauh so deh tu faradu malu sen kode. Jadi itu isa gak apa Sani bola si Kristus bisa berada di jalan di bulfin sedang sama tahu. Jalan di bulfin sedang sama tahu. Lu bisa garu apa yang dalam ne. Namun di dalam tu badi sana jalan. Namun di dalam tu sendiri tinggi ni. Namun di sana desa aja ini. Wasa amal kan lagi yoga tinggi kan lagi yoga orang tinggi kan lagi apa lagi yoga dalam ni mata ni.
argaa kan Niqoodimoos maal godhe? Jara kanaan nama seera jala jiru osoo jechisaan dhagee seerri kee jedhatti murteessa isin jedhaa maaltu isin murteessitanii maaltu godhee maaltu balleechee yoo dhurtumaan jee inni isanii deeman jedhe. Ilaala nuti sagalee Waaqayyoo obboleewwan keenya bade barbaacha yoo deemu dhugummaadha sagalee Waaqayyoo yoo barsiifne mootummaa isaa akka dhalan yoo taasifne mana isaa keessa nama akka jiraachisnu goona malee akka mana isaa keessaa baasnu goona. Egaa hundi keenya yommuu mana isaa keessaa akka jiraachinu Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo nu gargaaru. Egaa kalmattaan sudhaan Waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos Pilaatos hundatti fannifamee miti. Pilaatos hundatti fannifamee miti. Yeroo inni fannifamutti garuu namichi Yoosefii fi Armaatiyoos kan jedhamu gara Kiristoos dhaqan. Namni hunduu erga irraa dheechee gatee booda erga isa dhiyeessanii badanii booda isa fuuldura baqatanii booda gara isaatti deeman. Gara isaatti deemanii too isa maaloo jedhanii kadhatan. Erga kadhatanii boodas maaloo Pilaatos ni dhiise. Sanii booda reeffa Kiristoos achirraa buusan. Yoosef tokko reeffa Kiristoos mukarraa buuse bakka itti fannifame. Buusee maal godhe? Buusanii shittooti dibanii seera awwaalan gara awwaalcha deeman. Inni garuu du'ee namni du'aa keenya galanni bulfinsa taasifaa ta'u. Galanni bulfinsa taasifaa ta'u. Egaa macaafa qulqulluu jalqabumatti macaafa qulqulluu yoo dubbisu akkamittiin dubbisuu qabu? Akkamittiin hiikuu qabu? Akkamitti macaafa qulqulluu fudhachuu qabu? Namni barbaade macaafa qulqulluu hiikuu qaba akkuma jedhu ilaaluu qabna. Niqoodimoos waan ta'e gara Kiristoos dhaqee barate waan ta'e duras macaafa qulqulluu dubbisaa ture. Kitaaba seerotaa sirriitti nama beeku jedhe. Kitaaba raajotaa sirriitti nama dubbisu jedhe. Dubbisuuf hubachuun garaagarummaa qaba isin jedha maatii Waaqayyoo. Osoo dubbisu ta'eeti dhuguma dhugaan isin jedha namni hafuura qulqulluu fi bishaan irraa dhalanne mootummaa koo dhaaluu hin danda'u yeroo jedhutti akkamitti namni gara haadha isaa keessatti deebi'ee erga qaccaree guddate deebi'ee immoo akkamitti dhalata jedhee hin gaafatu. Maaliif waan isaan gallee gurratti kaasuuf yaade baaboo jaadarabaanii yookaan xooshumis namicha jedhamuun gara jaadarabaa ta'ee osoo deemu maal kitaaba dubbisaa ture miti? Waa'ee madaa'uu Kiristoos, waa'ee rakkachuu Kiristoos, waa'ee qalamuu hoola Kiristoos, hoola kun ofii isaatiif hin dubbatu jedhee waa'ee kana dubbisaa ta'e garuu isaaf hin gallatu. Kanaaf booda Filiiphoos isaatti ta'e wanti Kiristoos hin galan namaa naaf hin galle osoo maal hin ta'e osoo namni na barsiisu hin jiraate osoo namni seena kana itti kan naaf ibsu hin jiraate akkamiin naa gala jedhee deebisee ilaala maatii Waaqayyoo. Nuti dhuguma macaafa qulqulluu mana Kiristoos keessa ta'e yoo baranne malee akka fedha keenyatti hiikuu ammaan ta'a ni barna. Akka fedha keenyatti hiikuu ammaan ta'a daandii sirriirra gara badiinsaa yookaan gara jallinaa gara hammeenya deemna. Ilaala waldaas kan diiguu deeman dhuguma tokkoffaan kanaaf. Waldaa mana kiristaanaa tajaajiluuf saba kiristaanaa tajaajiluuf kan deemanii warroota jillattoota warra daandii sirriirra jiran warri itti fakkaatee afaan kaanii yoo tajaajilan cubbuudha. Daandii afaan kaanii yoo tajaajilan balleessan dhugaan itti bakka tokko daakonni hambuurra tajaajilaa yeroo turetti. Mana kiristaanaa keessa osoo tajaajiluun kaaniin dheeraa wayite dhufee mataarraa rukutee erga rukutee ka'een booda ani afaan Oromoo dubbata malaayittumatu qassate kan jedhe. Ilaala waan akkana jira barsiisa tasfaa irraa nama beektan yoo ta'e yeroo keessa ta'e gubaa'ee Gabriel caffee hojii deemneti. Caffee hojii deemnee achiroo deemnee achi deemuu garaan ture. Ilaala namoonni akkasitti dhuguu morsan baay'ee isaan ture. Malaayittumatu qassate afaan Oromoo dubbata Waaqayyo afaan kana dhagahuudha. Hin dhagahuudha. Afaan kana iyyuu majjir qabuma. Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos koo dhugamoota isaatiif ayyaana Trakala satu kan mau biar kita mau pambola tak semua orang Yerusalem kes, ama huruf kulus ini erga boleh ni mesti, ama huruf kulus erga boleh dimana? Kerana dunia udah tidak banyak kalau lawan apa tu pada itu bukan ni tu bukan mana tu pada ilah tu mana tu, seni bola dunia udah tidak lawan, selasa mana dunia udah tidak lawan, Kristus apa kerana kaget yo rumah rumah ni cukup mana kabar, wonder kaget yo kita jadi jawan ni berumur tu mana cukup kabar, elah kerana biar orang cukup, kerana berumur Paulus orang cukup kabar tadi, apa kerana dia persis uturi, mana? Masa afaskan agak yogan afaskan irosan agak terus tadi itu masih persis sama dia bangun kan ambil ini aduh jauh betul dalam waktu itu. Ikan merah orang orang itu teori itu. Engine ini lah kayaknya mana Kristana yote, James ini lah kayaknya mana Kristus kayaknya yote. Dan disuruh lagi. Kerana jenisnya kawan. Dan tu mulut masa tanah mana dua kamu itu lah. Fasa dah usi. Bukan aku tahu. Aku sadar kan dia buat bisnis nanti pada. Dan aku bisa kortis. Akan itu ke yona ilah. Kes suppose kita jadi yoko kecil. Hama yaadu ko argatu dubbina kan ko keses tara darba argamu je ilala dira ko dufte yona gala gachite yona zoste na gatte malle ke sanar gamu hama jallin balle sarna ke sanar gamu garu male dikol mo samina mal kabare dira kristo dake dukkana ke sai fatti be male ifum malalle be male hoji sirri dum malalle be male hamme nyamalo jidane dikol mo ilala waro da yuga da galat
hojii badinsa osoo isaan dursaa jiru kara Kiristoos deemee garuu kakuu haala keessatti maal ta'e miila Kiristoos jala taa'ee barate gaafisa gaafate erga gaafate hubatee boodamuu wangeelsa addunyaa hundatti lallabu kanaaf iyyuu Niqoodimoos ko dhugummaa baay'ee jira gara dhumaatti jechuun erga maal ta'e erga dhugummaa sun galtee fi hubatee jiraate nuufillee dhugummaan akka galtuu biyya Waaqayyoo Waaqayyo nuuf haa ta'u jaalaa biyya Waaqayyo nuuf haa ta'u egaa kanarraa kan hubannu ejjenni miila keenya akka mana kiristaanaa ta'u arramoo annageenyeen kan baranneen firii 30 firii 60 firii 100 arra tajaajiltuu mana isaa boruudhaatti mootummaa isaa akka taanu iyyamaa fi jaalli isaa nuuf haa ta'u iyyamaa fi jaalli isaa nuuf haa ta'u Amin kan kakasih nujar kapsise kan nutur persise wan ikan gurtan ini misal kini Yesus Kristus bahkan sa kan gala tobi fitan fatau kan gala tobi fitan fatau haga din desan garu buku masjid